asuma hiyyeessine yaadna jechuudha. Kanaaf iyyuu waan fedhe as hiyyeessitanii yaadina. Jireenya koo boriif gaarii isa kamii hamaan isa kamii jaa yaada. Abbaa hangamiyyuu hamaa yoo ta'e haati kee hangamiyyuu akkaati jaalalleen qabanne si orku yoo ta'eeti durbi yoo illee inuma heerumti. Haatiif abbaan keetii kan qaaneffatani gaafa ati otoo ni kaa hin hidhatiin manatti alte way intalli tiyya na qaanessite. Gaafa haatiiti otoo haati kee otoo ni kaasee hin hidhatiin katamaa qixxalamaan karaarraa dhiira harka qabattee deemaa haqanii namoonni way intalli keessan dhiira qabattee karaarra deemti. Mucaa tokko wajjin mana barumsaatii gatiitti wal qabatanii deemu muka jalatti argine bakka bishaanitti otoo isaan wal gangashanii argine jedhanii gaafa isaanii haadha keef abbaa keetti himanii gaafa sanaatiif abbaan kee hin qaaneffatu malee gaafa ati waan jaallatte tokko abbaatiyya. Haadhatiyya hangamillee hamaa yoo ta'an jechuudha. Hangam hamaa yoo ta'an abbaatiyya ani dhiira wajjin otoo isin hin beekin akkana ta'ee isinii mufachiisuu koorra nama akkasii jaalladheetiin jira. Akka inni kanaa hidhu naaf heeyyamaa jedhii haadhaaf abbaa keetti himi. Sin didanii haatiif abbaan kee kan isaan nu cabsite mucaan keenya maqaa nu balleessite jaani gaafa intalli abaluu manatti alte. Otoo ni kaa hin hidhatiin manatti alte dhiira wajjin deemte. Utaalte akkana taatee jani gaafa sana haati kee abbaan kee mataa gadi qabatu jechuudha. Nama dura mataa isaanii ol qabatanii deemu ni saalfatu jechuudha. Maaliif warningiin irra fidatuuni? Warningiin irra fidaa jira koppiliinkii godhaame. Warningiin irra fida. So haati kee abbaan koo hamaadha jettanii jechuudha. Jim jettanii jaalallee oksaatti hin jaallatina. Maalidhaa inni si miidhuu danda'a. Dhiirri oksaatti jaallattan sunis hin miidhuu danda'a. Maaliif haatiif abbaan hin beekanii, obboleessi hin beeku, obboleettiin hin beeku jee rakkoo isin irra geessisuu danda'a innumti mataan isaayyuu jechuudha. Kanaaf iyyuu maatii keessanitti hima. Gaafa biyya irraatii baatanii biyya Arabaa deemuuf kaatanis abbaatiyya ani biyya Arabaa deemuuf qophiirra jira. Nama kana jaalladheen jira. Ni kana hidhii jee ni kaasiyaa hidhan. Akka aadaa keetti safuun jirutti ufee mucaan ni kaasii haidhu ogumaan si jaallata yoo ta'eeti. Zuma jetteeti calliftee way abbaan tonna lola haati kun na lolti jettee jaalallee qobaatti baafattee biyya Arabaa haqxee mucayyoon ammaa tuni tana dhabar kanaaf nyaatamtu. Otoo mucaan suni haadhaaf abbaa isheetii ni beeka ta'ee otoo ni kaa hidhattee biyyaa baateetti ta'ee qarshii kuma hanga kana waggaa 3 nyaatamteetii hin teessu jechuudha. Qarshii waggaa 3 sababii inni ni kaa hin hidhanneef sababii isheen si jaalladha jettee gaaffii jaalalaa gaafatteef hanga kana qarshii waggaa 3 ishee nyaatee bilookii ishee godhee jechuudha. Kanaaf iyyuu ijoollee keenya shamaraa gaafa heerumtan ni kaa hidhadhaa gurratti sinaa cala. Otoo hin heerumi biyya Arabaa gaafa deemuufis kaatan ni kaa hidhadhaa. Ofataa of oksaa icciitii keessan hunda abbaa manaatiyyaa jettanii ni miina jawishaa bagana gaanufte. Abbaa manaatiyyaa wajjin qullaa itti buusee bitaa mirgarra gangalataa ture damoosni hojiitti 2,000 naa kaffalama jettee inni miin. Gaafa jiini geessu haadha manaatiyyaa meerre damoosni 500 jette sunii sinja. Yoo ati 1,000 itti ergite inni ni beekaa bitti. Minizaaree meeqaa akka taate ni beeta. Maali ati damoosni tiyya 500 hin jennee 500 eessa keesse dabalii ergii sinja. Obboleettii tiyya hin goyyoomin. 500 yoo miindaan kee 2,000 ta'e 1,000 akkaawuntii abbaa manaa keerra 1,000 akkaawuntii keerra akkaawuntiin qabdu yoo ta'e boorsaa kee keessa keeyyadhu. Keeyyadhu obboleettii. Malee sim jettee inuman argee inuman qaba jetteeti abbaa manaatiyyaa qullaa itti buusee wajjin rafee daa'ima 2-3 irraa qaba jetteeti citii kee hunda itti himin. Itti hin himin anatti sinje. Of oksi beekaa citii kee oksi. Siirezii ta'e dhiirri yoomiyyuu dubartii siirezii jaallata. Dubartii siirezii jattaatee kaayyoo ishee wajjin buutee baatu jaallata malee dubartii asii fuutee oduu asii fuutee asii wal keessa ooftu tana hin jaallatu. Beekaa dubartii ati tun abbaan manaa kee totoon beekin gaafa ati waan guddaa goote way haati manaatiyya dubartii akkasii dubartii jabduudha. Dubartii qaaliidha. Inti haati manaa kun waan kana goote ani hoomaaf kana gochuu dadhabee jedha. Inni yoo ofitti saalfate jechuudha.
Kanaafiyyuu dammoo ijoollee keenya zim jettanii abbaan manaa keessan dhiirree abbaan manaas qabaadha jaalallees qabaadha. Biyya Itoophiyaa keessa kasala nagaduunis ni danda'ama. Qoraan gurguruunis ni danda'ama. Biyya Itoophiyaa keessatti hojiin hundumtuu ni danda'ama. Haa hojjetu. Zuma jettee birrii kee ji'a ji'aan akka inni eeguu hin go'in. Meerre atis damoosa kee ji'a ji'aan fidii jedhe. Atis fidii anis nan fidaa je. Inni isaa fiduu atis fidi. Walitti fidaa. Maali? Ati qottee lafa keessaa baasaa jirtaa birrii dafqitee hojjettee fidaa jirta. Hin qottee? Moo mana abbaa keetii, mana adaadaa keetii, mana obboleettii kee teesseeti birrii fu'aa jirta. Dafqitee shaqqaalaa ya qaddaama ya kalba ya hiwaana ruuhii inzirii ta'aalee hukuii akkana jedhamtee namaa gadi taatee beeloftee eebottee daa'imni otoo sitti tuftu otoo sitti taphattu. Ati dafqiteetu hojjettee birrii itti ergita inni isaa hojjetu harka qaba luka qaba kan gargaaramuu danda'u kan otoo abbaan manaa keetis ta'e jaalallee keetis ta'e harka hin qabu yoo ta'e luka hin qabu yoo ta'e sammuu hin qabu yoo ta'e gargaari maal jedhanii luka hin qabu deemuu hin danda'u harka hin qabu hojjechuu hin danda'u garuu namni harkaa fi luka guutuu sammuu guutuu qabu maaliif zimjee harka kiyya eeggata. Eshi gaafa ani mi'aameu gaafa ani dadhabee sireerra ooleu gaafa madamiin tiyya damoo sana oowwatteu dadhabee madamii tiyya jee gaafatiin boqonnaa naa kenni jee ji'a tokko ciiseu gaafa hukkubsadheu abbaan manaa koo dalagaa hin qabu jaalalleen tiyya dalagaa hin qabu inni nan gargaaruu hin danda'u. Kanaafiyyuu zim jettee ati anumatu biyya arabaa jira jettee birrii kee atis hojjetu je. Qoraan falati mana namaarra deemee maa qoraan hin falatiin? Maaf oqqee girgiddaa mana namaa deemeeti maaf girgiddaa kana oqqee maal jedhama biyya keenyatti oqqee isa girgiddaa kana laxxafan maa haqeeti bakka itti manni ijjiramu maaf hagaa hin guurin maaf lafa hin qoffuriin ka barbaade ilaa ani jechuudha. Mashamarri keenya tokko biyya kana hojii ni tuffatu hojii wayii hiriyyaan koo akkana naan jetti wayii obboleettii tiyya maa udaaniyyuu hin taane nagadi. Waan ittiin jijjiiramtu taanaan waan si jijjiiru taanaan hojjetu hojiin tuffatiin hojii kamiyyuu haa ta'u. Amma namoonni baay'een wayii yoon kasala nagadee namni natti kolfu yoon qoraan gurguree namni natti kolfu abittii tiyya sitti haa kolfu gaafa ati guddattee nama taate gaafa ati suuqa tokko banatte gaafa ati motora tokko dhaabbatte warruma si tuffatee dhufee motora keetti daasisata. Gaafa ati makiinaa tokko bitatte warrumatu isheenoo qoraan nagaddi isheenoo kasala nagaddi siin jedhanitu makiinaa kee nu yaabsisi siin jaa. Gaafa ati mana bareedaa isaa tokko ijjeerrattee keessa teessu wayi mana ishee sanaa siin jaa warroon kaleessa qoraan nagaddi kasala nagaddi qullubbii nagaddi ashaboo nagaddi jedhanii si tuffatan maqaa sitti moggaasanitu gaafa ati jabaattee cimtee immoo hojiin hin tuffatiina. Hojii otoo hin tuffatiin gaafa ati hojjettee bakka guddaa geesse warra si tuffatan sanatu deebi'eeti si jaja. Deebi'eeti wayyuu akkamittiin kana taate akkamittiin guddatte akkamittiin makiinaa bitatte jee si dinqisiisata jechuudha. Hojii hin tuffatiin abbaa manaa keetti himi hojjedhu jeeni hojii hin tuffatiin jeeni haa dalagu. Hayi maal abbaa kee hiriyyaan tiyyaa makiinaa oofaani akkamittiin kasala nagada siin jechuu danda'a. Yeraasaa guddaa maali? Ani yuko no shinti beti madami micha jira mali inni hojjete. Ay irri tokko ay abbe bareedduuti ya jaalalleeti ya haadha manaati ya nabiraati riyyaanti ya haati manaasaati engadda makiinaa bitteefi. Haati manaasaati engadda waanni iPhone Pro Max ergiteefi haati jaalalleen saati engadda maali ati wanaaf hin ergitu ela mataanaa dhaabbatu irri akkasumaan jiru. Jaalalleen akkasiin jiru mataanaa dhaabbatu. Jaalalleen akkasiin jiru haa galagalu haqeeti. Maal abbaatiyyaa? Dafqitee fida ayisini damale gaafa inni akkasiin jedhu deebii kan kennu si barsiisan gaafa fuula kee dura dhaabatee si barsiise tokko bakka duwwaa jedhee bakka duwwaa fuulduratti kaa'u kaa'i jee si deebisisin jedhu barsiisaatu deebisa moositu deebii deebisa barsiisan si barsiisee ka'ee gaaffii si gaafata gaaffii sana kan deebisu immoo si'a. Abbaan manaa keeti jaalalleen keeti makiinaa naa biti siin jechuu danda'a. Hiriyyaan koo makiinaa bitate naa biti siin jechuu danda'a. Motora bitate naa biti bajaajii naa biti siin jechuu danda'a. Garuu deebiin si bira jira. Ish akii hojjettu jedheenaan gamiyyuu jaalladhu. Inni ajjii itti badiiti.
أكن لبوتي يا سريتي يا سيفي بتقوي مدامينتي يا دموزة نافين كنيني أنا دموزة جالما مليار كران كبو كان جالما أتي دبلين سي بتنجي وجت بجيني وجت واني اللي وجت شانجرا آتي سوج وجه إتي ميا وجت وبتا بجيني وجتو تبتا وجت أبتا Malee zuma jettee hayi abbaan manaa tiyyaaf jaalallee tiyyaa fi aayifoon erguun qabaa bajaajii bituun qabaa jettee waan hin jeen obboleettii tiyya. Maali biyya ormaatti haftaa gaafa biyya galtee siif eenyu aayifoonii haa bitume? Atoo as teessee isaaf aayifoonii bitta gaafa ati biyya galtee sitti eenyu aayifoonii sitti bita? Asiin ol udduu keessa si hiite beenu deebiisiin jaa biyya arabaatti. Wallaahi akkuma amma abbaan manaa biyya arabaatti deebii jennaan diddee jennaan inni siree dhiisee fiiti. Saalonii keessa rafaa jiru biyya arabaatti deebii jennaan hin deebi'u jettee hin deebi'u yoo barbaadde ofii keekee hojjetu malee hin deebi'u jennaan si biran bulu jee saalonii keessa bula. Ana achi gaafaati biyya galte ka'amma aayifoonitti bittu obboleettii tiyya jaalallee keedha miti maal godha aayifoonii? Jaalallee aayifoonii maal godha nookiyaan qabdu? Yookiin immoo waa'uma xiqqoo ishee sana kan ittiin himoo irraa habiibti habiibii waliin jettani akkasii kan ittiin bittu. Hayi abbaan manaa kun namaa ol ta'uu qabaa. Abbaan manaa kun jaalalleen kun namaa gadi ta'uu hin qabu. Jaalallee koo kanaafi bajaajii bituun qabaa, makiinaa bituun qabaa, aayifoon piroomaksii bituun qabaa, caammaan faashinii tokko baheeraa, uffanni faashinii tokko baheeraa innati jettu maal hidaa qabda obboleettiti? Hidaa qabda? Indoomu erga heerumtee yuumaa biyyaa baata. Cillimsi haa godhu jaalalti ala. Achuma abbaa manaa wajjin kasaleetti yaa nagadee qora wajjin nagadee jira amalee hin bahu. Heerumee jennaan yaa bittiiti yaa na argita kaan heerumee jaalallee gwaa'ee jenna surree isaa keessatti na ajjeesu. Surree isaa keessatti na ajjeesu obboleettiiti. Jaalala abbaan manaati yaa na fuudhee achii booda na ergate inni dubartii gara biraa xafaxafaa bittiiti yaa hin maraa'e. Hin maraa'e taa'utaa godhaa uummata qashtii warniinginatti kennaa jira. Iri tokko miira qabaa dubartii obsuu hin danda'u habittitiyya. Hin obsu. Heerumee jennaan surree abbaa manaatiyya keessatti na ajjeesu biraatiin deemu. Biraatiin chochoolasu garanni deemuttiin faana deemu. Garanni chochoottiin faana chochoa. Kan mala hiyyummaan hillim chillim goee nu ajjeesu. Hiyyummaa hiiseela hiyyummaan nurratti gadaa godaanu malee abbaa manaatiyya hiiseeti biyya arabaa hin deemu heerumee jennaan. Hin deemin obboleettitiyya. Wajjin hojjedhaa lama ta'aati jaalala teessa wadhamdhamachaa wal buraaf jaalalliiti jechaa asii walitti marama kasala keessan nagadaa qoraan inni gatiitti taabaatu ati mataatti ba'u takka qoraan lafa kaawwachaa waliin gachaa yaa qalbe yaa ruuhii waliin jecha wallaahi habitti tiyya akkanitti wajjin jiraadhaa. Habitti tiyya gaafaati biyya arabaa uftee waggaa 5 teessees hiyyummaan ishuma sanaa hin jijjiiramtu rakkinni ishuma sanaa hin humtu. Ammani heerumee ji'a tokko ji'a lama faana rafee nama biyya arabaa ufakaa innoo eenyu wajjin rafa hangasitti hangaani waggaa 2-3 taa'utti inni uguma inuma ta'a na obse inuma ta'a uguma rabbii nyaata waa nyaatu gagabbiinaa keessatti isaa taatu siree gubbaa ishee lawwee shiree mishirummaa jechuudha shiree mishirummaa irratti wal fuudhe irratti nyaachaa oola qaqayyaree illim goee nyaata inni goee maraa